Baganagayaan gara chaanala keenya kan daawaa oroo kan amantii keenya islaamummaa laafinaan nildeessinutti arraas qabxii biraatiin walitti deebine jecha arraan tana gara seenaa amantii islaamaa kan nabi Muhammad fi qabsoo isaan irra dabaran isiniif tuyna. Bara jaarraa torba keessatti biyyi Arabiyaan lafti isii tan shanyiidhaan qoqqoodamtee bultuu taatu yeroo san keessatti rabbiin gammoojjii hamtuu san keessatti nama tokko haase jechuudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ergamni isaatis ummata kana faca'ee amantii 313 jala deemaa jiru kana karaa rabbii tokkichaatti karaa laa ilaaha illallah sanitti Muhammadan rasuulullaatti deebisuuf yaamuudhaafi. Kun seenaa nabi Muhammad kan armaan tana jalqabne isinii himnuudha. Keessumattuu yeroo isaan waraana godhanii dhumarratti injifannoon rabbiin hanga Makkaa qabatanii ittiin gahanidha. Yeroo nabi Muhammad karaa Madiinaatti dheeysan yookaas baqatan itigaa baqattuna qofa miti. Inni jalqabaa jaamiinsa karaa islaamaa qabsoo taasifameedha. Duubar nabi Muhammad fi asaaboonni isaa Madiinatti baqatanii achitti jiraachuu jalqabanis ummanni Qureeshii jalaa hafuu hin dandeenye waraanaan. Haala saniin egaa ummanni Qureeshii kan Abu Sufyaanii fi Abu Jaahiliin gaggeeffaman waraana adda addaa ilaa Madiinaa jala deemuudhaan godhan. Sanirratti gaa rabbiin ayata isaa buusee akka ofirraa deebisan rabbiin nabi Muhammadii fi ummata islaamaatiif hayyama qur'aana keessa buuse. Sanirratti waraanni jalqabaa kan taasifame waraana Badr kan jedhamutti ummanni islaamaa waa xiqqoon nabi Muhammadii wajjin jiran sallallahu alaihi wa alihi akka ajaa'ibaatitti injifachuudhaan Abu Jaahiliis achumarratti galaafatame addunyaa tanarraa boqate. Baratti aanu ummanni Qureeshii gadoo kana bahuudhaaf akka malee heddummachuudhaan waraana Oodjoo gaggeessan. Duuba waraana kanarratti ummanni islaamaa dursanii waa xiqqoo injifannoon kasaanii turus boodarratti waan rasuulli isaaniin jeedhiisuudhaan bakkee waraanaa qabatan gadhiisuu isaaniitiin miidhaa guddaan isaan irratti gahee ture. Kana keessatti gaa Hamzaan adeerri rasuulaa Waashi'iyyii nama ja'amuun ka Hindiin intalti Abu Sufyaan bittee ergite san gadoo du'iinsa Abbaasiitii fi obboleeyyan isii kan Badir irratti raawwatame san gadoo bahuudhaaf Qureeshii dalaguma tana qofaaf ergite. Akkasi Qureeshiin darbatee Hamzaa lafa darbe jechuudha. Hamzaa leenci rabbii guyyaa sana addunyaa tanarraa dabre. Waraana kanarratti duuba Hamzaan ajjeefamuu qofaa miti Waashi'iyyiin gadoo obboleeyyan isiitii fi abbaasiitii bahuudhaaf baqeessanii garaa Hamzaa tiruu Hamzaa nyaachuudhaaf yaalii goote. Horigaa waan isiin akka malee dallantee dhumaatii abbaasiitii fi obboleeyyan isiitti gooteef. Waraana kanarratti rasuulli sallallahu alaihi wasallam miidhamanii hedduu islaamninis dhiibbaan isaan irra gahe jechuudha. Akkasitti waraana kan dabarraan waraanni sadaffaa jalqabe jechuudha. Waraana kanarratti duuba garuu islaamotiin gorsa fudhataniin dachii ittiin firraa dhoorkaniin qotatanii maagada qopheeffachuudhaan istiraateejii waraanaa haarayaan ummata Qureeshii akka malee qindaa'ee heddummaatee itti dhufe firraa deebisuu ittisuu danda'anii turan. Akkasitti gaa waraanni Qureeshii Madiinaarraa deebi'uun isaa waraana sadaffaa kanarratti mala haaraya baasan kanaan firraa ittisuu danda'anii turan jechuudha. Sanirratti gaa ummanni Qureeshii ummata islaamaa firraa dadhabnaan dhumarratti nabi Muhammadii wajjin waliigaltee Hudaydaa jedhamu godhuun dirqama isaanii tahe. Eega waliigaltee godhame kana boodatti ummanni islaamaa karaa nagayaatiin amantii isaa karaa ummata jiraattaa Arabaa ganda biraatitti illee karaa nagayaatiin amantii isaanii gaggeessuudhaaf yaamiinsa godhuu danda'an. Ammallee
dubarratti waldabiinsa hedduu boodatti rasuulli islaminaan jabaatee heddummaatee rasuulli makkaa injifachuu harkaddeeffachuu dandehan. Yeroo kana gaa ajaa'ibni ajaa'ibaa olii raawwatamuun isaa rasuulli makkaa injifatanii wayta seenan akkuma jirti ummata madiinaa makkaa keessa jiru saniif araaramaa fi dhiifama godhuudhaan akkasitti gaa Abu Sufyaanii fi warra akkasitti hammeenya jabaa godhesan warra isaa hundi isaanii nagaya bahuu dandahanii akkasitti kaa isaanis islaamawanii jechuudha. Rasuulli intala kas goote sanillee hamtuu takkallee osoo itti yaamin isiin mataasiitiin fadhiisiitiin kara islaminaatti dhufte jechuu isiinis rasuulli gadoo bahuu osoo hin ta'in dhiifamaa fi jaalala ilmaan namaa addunyaadhaaf barumsa tahan. Eegaa rasuulli wayta injifatan wanni guddaan isaan ummata barsiisan dhiifamaa fi rahmata walilaafiinsa tahe jechuu. Akkasitti gaa rasuulli adawwii ifitti qabuudhaan dhiifama godhuudhaan obboleessa godhatan. Seenaan qabsoon islaaminii fi rasuulli keessa dabaran lolli gurguddaan arraantan isinii dabarsine haala kanaan xumuramee islaamoonni kara biyyarraa bahanitti deebi'anii madiinaa qabachuudhaan xumuramee jechuudha. Kanumaan arraantana wanta qabannee dhufne raawwachuudhaan viidiyoo kana sheerii fi laayik godhuudhaan rabbii keessaniif akka tumsitan yaa ilmaan ayyaa isiniin jecha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isiniin jechuudhaan xumurra.